السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جوتك بجمتوتا في جالة تمتوتا توتا غباياتو بيكم غباياتو بيلا غباياتو بيرتي أكما كان درا براتمي وديفا وان حدو سيني دبر ساترون كينا نيادة تما قويا خراسي وديفا نبايا توك برباچ ساتاي فيكا سوس غاف حدو كيساني كنتي قبات دي سيني دفع جرا وروني جرو جل قباتي وغرو تو چانالي كانالتان سبسكرايب gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa sinin jedha warroonni maatii keenya taatanii like share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa sinin jedha odeeffannoo kana qabatee kan isin dhufe an obboleessi keessan Ibrahim Buriitii hamma xumura qophii keenyaatti nu wajjin turaan affeerraa kenna. Egaa akkuma jalqabarratti isinii kaasuuf yaaletti guyyaa har'aa odeeffannoon isin biraan ga'u akkuma barreeffama tokko sa'aatii tokko dura isin biraan ga'e jechaadha. Mana amma suuraa irratti argaa jirtan kana akka amma argaa jirtan kanatti kwantitiin isaa meeqaan akka xumurame yookaan ammoo qarshii meeqaan jalqabame meeqaan akka xumurame guutuu manicha kana gubbaa isaa irra akkuma argaa jirtan Adaama qorqorroodhaan kan kaamne manichi kun ala isaa irraanii balbala amma argaa jirtan kana kan qabu jechaadha. Balbala kana dabalatee dallaa isaa dabalatee manicha kana jalqaba isaa irraa kaasee hamma xumuraatti ijaaruudhaaf qarshii meeqa nu gaafata kan jiru guutuun guututti walumaa galatti qarshii meeqa akka gaafatu isin biraan gaa jechaadha. Isa qofa osoo hin taane akkuma gubbaa irratti argaa jirtan iddoo roottoon yookaan ammoo taankariin bishaan itti waraabamu kaayamus qaba jechaadha. Isa walitti qarshii meeqaan akka xumurame kwantitii isaa isin biraan gaa kanaaf hamma xumura qophii keenyatti amma irra deebuudhaan wajjin turaan affeerraa kenna. Akkuma argaa jirtan manichi kun keessa isaatii jechaadha. Saaloonii meetira 7 dheeratu akkasumas gaadaan isaa kan kutaan keessa isaa kutaan bultii meetira 3 folakkaa kan bal'atuuf keessaa qaba. Ala isaa irraan ammoo kutaa 3 qaba jechaadha. Kutaa 3 alarraan kireeffamus ta'e dhimma garaagaraatti fayyadamu kan dandeettan alarraan kutaa 3 qaba jechaadha. Kan ammoo kilaas 3 qaba. Akka amma jiru kanatti Adaama qorqorroodhaan kan ijaarame ta'e kaareen isaa yookaan Adaama qorqorroodhaan kan xumurame kaareen isaa Kaarii 198 jechaadha Adaama qorqorroodhaan. Kanaaf jalqaba isaa irratti dhagatu barbaachisaa akkuma argaa jirtan ala isaa irraan iddoo balbala olitti kan argaa jirtan jechaadha. Dhakaadhaan sadarkaan 3 isaa kan kaa'ame sadarkaan tokko naannoo seentimeetira 30 qabata jechaadha. Kanaaf meetira tokkoof homa kan meetira tokkoof wayi kan ta'u dhakaadhaan kan ol kaafame jechaadha masarata isaa. Kanaaf dhakaa meetira kiubii 53 gaafata jecha walumaa galatti guutuu mana kana keessa isaa lafa mana dabalatee mana fincaanii fi manicha kana guutuun guutuutti kan nu barbaachisu dhagaa meetira kubii 53 nu gaafata. Kana gama qarshiitti jiru qarshii 26,500 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan simmintoodha jechuudha. Manichi kun dallaa isaa qabate kutaa manicha kana qabate lafa isaa irra keessi gibbii isaa yookaan ammoo mooraan manicha kana keessi isaa lafti isaa liishoodha jechuudha. Isa qabate mana fincaanii qabate walumaa galatti simmintoo kuntaala 75 nu gaafachuu ni danda'a. Kuntaala tokko yeroo kana gabaa irratti qarshii 750 kan gurguramaa jiru jechuudha. Walumaa galatti qarshii 57 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Manicha kanaaf gama qarshiitu jiru simmintoon qofti qarshii 57 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan ashawaa makiinaa 3 nuuf gahuu ni danda'a. Makiinaan 3 kun gama qarshiitu jiru qarshii 19,500 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Kanaan egaa kana jennee itti aansuudhaan agrigeetii yookaan ammoo xaxaree nu gaafata. Koloonii fi biimiiwwan garaagaraatu jira manicha kana keessa. Kanaaf qarshii 7,000 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Inni taanu qarshii baay'ee kan nu gaafatuu fi murteessaa yookaan ammoo dirqama kan ta'e itti fayyadamuudhaaf sibiila jechaadha. Feerroodhaa gatiin isaa yeroo kanatti baay'ee dabaluudhaan wal qabate abbaa miilimeetira 10 feerroo beergaa 40 nu gaafata. Abbaa miilimeetira 12 beergaa 70 nu gaafata jechaadha. Walumaa galatti abbaan miilimeetira 10 qarshii meeqa abbaan miilimeetira 12 qarshii meeqa kan jedhu abbaan miilimeetira 10 beergaan 40 kuni qarshii 23,200 nu gaafata jechaadha. Abbaan miilimeetira 12 beergaa 70 sinin jedhee jira. Beergaan takka yeroo kana gabaa irratti kan gurguramaa jiru qarshii 810 jechaadha. Walumaa galatti beergaa 70 kana qopheessuudhaaf qarshii 56,700 nu gaafata. Walumaa galatti feerroon manicha kanaa fi dallaa isaa qabate akkasumas iddoo seemti taankariin gubbaa irraa taa'u qarshii nu ga'u qarshii 80,000 nu gaafachuu ni danda'a jechaadha. Istaafaan isaas jira. Istaafaan manicha kanaaf qarshii 5,000 binnaan nuuf ga'uu danda'a jechaadha. Kiiloogiraama 50 nu gaafachuu danda'a. Yeroo kana gabaa irratti kiiloogiraamiin takka yookaan ammoo kiiloon tokko qarshii 100 kan gurguramaa jiru jechaadha. Walumaa galatti qarshii 5,000 nu gahuu ni danda'a. Qarshii 5,085 yoo qopheessine istaafa dabalatee feerroowwan abbaa 12 fi abbaa 10 kana bituu ni dandeenya jechaadha. Itti aansuudhaan bolokkeettiidha. Manichi kan Adaama qorqorroon ka'e girgiddaan isaa bolokkeettiidhaan kan kaafame jechaadha. Gubbaa isaa irratti bolokkeettii karvii ta'ee fi akkasumas ammoo bolokkeettii abbaan
kudhanii kan itti fayyadamamee jiru jechaadha. Akkuma gubbaarratti argaa jirtan bareedina akkuma geexiif kan gubbaatti dalagamte kuni bulokkeetti karvii yookaan ammoo boca maramaa qabu sanaa fi bulokkeetti abbaa seentimeetira 10tiin kan dalagame jechuudha. Walumaa galatti bulokkeetti noormaalii ta'e bulokkeetti 5,100 nu gaafata jechaadha. Manichi kun dallaa isaa qabatee manicha girgiddaan isaa fi kutaawwan keessatti kutamu walumaa galatti bulokkeetti 5,100 nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Tokko isaa yeroo kana gabaarratti abbaan seentimeetira 15 qarshii 10 gurguramaa jira jechuudha. Walumaa galatti qarshii 51 qopheessinan nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa itti aansuudhaan bulokkeetti karvii gubbaarratti kan itti hojjechuudhaaf nu gargaaru jechuudha. Geexii yookaan immoo bareedinaaf kan gubbaarratti hojjetame kana bulokkeetti 120 nu gaafata. Tokko isaa yeroo kana gabaarratti qarshii 35 gurgurama jechuudha. Dhifama walumaa galatti qarshii 4,200 nu gahuu ni danda'a jechuudha. Walumaa galatti bulokkeetti karvii kanas ta'e bulokkeetti noormaali kana walumaa galatti bulokkeetti manicha kana barbaachisu gosa hundaanuu ta'e jechuudha. Qarshii 56 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa kanaanis kana yoo jenne inni itti aanu balbala manicha kanaaf nu gargaaru jechuudha. Balballi alaa meeqa kan manaa meeqa kan kutaa keessa manaa meeqa kan jedhus gamanumaan isin biraan ga'a jechuudha. Inni alarratti argaa jirtan kuni qarshii 50 dalagama jechuudha. Akka amma argaa jirtan kanatti yoo barbaadan balbala xiqqaa namni yeroo hunda kan banamtu kan namni keessaan galu isuma guddaa kanarratti dalasiisuu ni dandeettan. Dabalataan ammoo isa sin barbaadu hojjetan dagalettis hojjetamuu ni danda'a jechuudha. Isarratti kan banamuu fi kan kophatti banamu jedhameetiin kan dalasiifamu. Walumaa galatti akka amma argaa jirtan kanatti qarshii 50 dalasiifamee jira jechuudha. Inni kun isinis qarshii 50 qopheessinan isa kana fakkaatu dalasiifachuu ni dandeettan jechuudha. Haaluma kanaan gara keessaas yoo seenne manichi kun alarraan kutaa 3 qaba jechuudha. Akkasumas kutaan sadanu foddaa tokko qabanii alarraan gama mirgaa kanaan xiqqaan takka jirti gama bitaatiin ishee lamatu jira jechuudha. Isinis haala kanaan galfachuu barbaadanii fi keessa isaatti balbala saaloonii yookaan ammoo hagicha irratti balballi guddaan tokkoo fi balballi xiqqaan jira. Kutaawwan kunniin kutaan 3 alarraan qaba isiniin jedhee jira. Manichi kutaawwan sadanuu balbala tokkoo fi foddaa takka qaban jechuudha. Walumaa galatti sibiilli balbalaaf mana kanaaf balbalaaf itti fayyadamnu kaaree 26 jechaadha. Kaareen takka yeroo kana kan ittiin hojjetamaa jiru qarshii 2,700 isiniin jedhee jira. Walumaa galatti balbala manaaf kan kutaa keessa osoo hin taane balbala dallaa kanas osoo hin taane kan keessa manaa alarraan itti fayyadamnu kaaree 26 kana qarshii 70 dalasiisuu ni danda'a jechuudha. Daawwitii isaa osoo hin dabalanne daawwitiin kutaawwan yookaan balbala kanaaf nu itti fayyadamuu dandeenya yookaan ammoo qarshiin inni nu gaafatu qarshii 15,000 nu gaafata jechuudha. Daawwitiin isaa qofti balbalicha ammoo 70 daawwitiin 15,000 nuuf gahuu ni danda'a jechuudha. Egaa asirratti qarshii baay'ee sin gaafachuu ni danda'a. Manichi kutaa alarraan kan qabu yoo ta'e yookaan ammoo kilaasiiwwan hedduu alarraan kan qabu yoo ta'e balbala irratti qarshii hedduu nu gaafachuu ni danda'a jechuudha. Keessa manaatiin kan qabu yoo ta'e ammoo keessa manaatti balballi sibiilaa kun hin galu waan ta'eef iddoo kanatti qarshii baay'ee nu gaafachuu dhabuu danda'a. Inni kun ala isaarraa kutaa 3 qaba isiniin jedhee jira. Warroonni alarraan kutaa 3 mana akkasii baafachuu barbaadan qarshii 70 isin gaafata. Daawwitiin isaa qofti qarshii 15,000 isin gaafata. Walumaa galatti qarshii 85 isin gaafata jecha balballichi manaa qofti. Itti aansuudhaan kutaa bultiitiif balballi tokko inni jira. Innis qarshii 8,000 kan dalagamu jechaadha. Egaa manichi kun keessa isaatti kutaa tokko qofa kan qabu ala isaarraa kutaa 3 qaba waan ta'eef maaliif sababni manicha kana fudhee yookaan ammoo kwantitii kana isin hojjedhe namoonni hedduu alarraan balbala kireeffamu yookaan mana kireeffamu alarraan ijaaruu barbaanna. Egaa manicha keenya keessatti kan itti jiraannu ammoo saaloonii fi yookaan ammoo hagichaa fi kutaa bultii tokko qofa barbaanna. Egaa namoonni hedduun gaafii waan na gaafataniif kanas isin hojii kana kakaase tokko isa kana jechuudha. Egaa gara odeeffannoo keenyaatti yoo deebine qorqorroon isaa akkuma jalqabarratti isin kaasuuf jaaletti kaaree 198 jechuudha. Kaareen takka yeroo kana kan ittiin gurguramu adama qorqorroo kun qarshii 400 walumaa galatti qarshii 80,000 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Qorqorroon gubbaarratti argaa jirtan kun qofti biloonii isaan hidhamuun walitti qarshii 80,000 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Mismaarri manicha kanaaf fayyadamnu qarshii 3,000 nuuf ba'a jechuudha. Egaa adama qorqorroo kun bilooniidhaan kan hidhamu waan ta'eef isaan wal qabatee qarshii 80,000 isin gaafachuu ni danda'a isiniin jedhee jira. Inni taanu muka jechaadha. Mukni manicha kanaaf nu barbaachisu qarshii 20 nu gaafachuu ni danda'a. Akka seera ijaarsaatti yookaan ammoo herreegni isaa kan itti hojjetame akkuma gubbaarratti argaa jirtan kun iddoo qorqorroon diimaan mul'atu kun jala isaatiin mukaan kan akkasitti ijaarame jechaadha. Kana muka hedduudha kan inni gaafatu. Walumaa galatti qarshii 20 nu gaafachuu ni danda'a jechaadha mukni isaa qofa. Egaa kanas asitti bira yoo darbine korniisii isaati jechaadha. Manichi kun keessi isaa kaaree 133 korniisii fi seeraamikii galchuudhaaf kan itti shallagame jiru jechuudha. Kaaree 132 kana qarshii korniisiin kan ittiin dalagamu yeroo kana sadarkaa tokkoffaa kan ta'e fi bareedina hedduu ciminas kan qabu qarshii 350 jecha walumaa galatti korniisii qofaaf qarshii 46,500 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha.
Egaa haaluma kanaan seeraamikiin kaareen takka abbaan seentimeetira 50 fi seentimeetira 60 qarshii 400 fi 50 kan gurguramaa jiru jechuudha. Walumaa galatti qarshii 53 sin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Egaa manni fincaanii keessa isaatti meeshaalee shaaworii dabalatee meeshaalee mana fincaanii dabalatee iddoo harkarratti dhiqannaa walumaa galatti qarshii 30 sin gaafachuu ni danda'a. Itti aansuudhaan mana fincaanii alarraatii fi qarshii 25 sin gaafata. Inni itti aanu kwartisiidha jechuudha. Akkuma argaa jirtan kana qalamiin alarraan dallaanis dibamee jira. Manni girgiddaan manaas dibamee jira. Alarraanii fi keessaan halluu garagaraatu jira. Gubbaa isaa irrattis halluu biraati kan dibame jechuudha. Halluu sadii akkas ta'a. Alarraan qofa kan dibame. Egaa koloonii balbala biraat jiru kanas halluu biraati kan dibame. Keessa manaatiin ammoo halluu adii kan ta'e jechuudha. Yeroo baay'ee halluu adiidha kan filatamu. Jigsamii girgiddaa kan jedhamu jechuudha. Walumaa galatti qarshii 25 isin gaafata jechuudha. Haala kanaan bareechiftanii ijaarrachuu fi qalamii bareechiftanii dibuudhaaf qalamiin qofti qarshii 25 isin gaafata jechuudha. Dhuma irratti akkuma jalqaba irratti isin kaasuuf jaaletti moo gara gidduu irratti isinitti himee jira. Balballi alarraan argaa jirtan kan namoonni hedduu yeroo baay'ee na gaafatanii qarshii 50 kan dalagame jechuudha. Keessi isaa sibiilli kan itti uffifame laameeraadha. Naannoo tokko ammoo almuuniyeemiidhaan kan uffifamu jira. Inni kana fakkaatee almuuniyeemii kan uffifamu qarshii 60 kan dalagamu. Inni kun ammoo sibiilumatu itti uffifamee jira jechuudha. Laameeraanii qarshii 50 dalagama. Egaa odeeffannoo guyyaa irraa qabadhee isin dhufe manicha kanarratti bittaa meeshaalee qofaa fi qarshii hammam gaafata kan jedhu qarshii 680 isin gaafata jechuudha. Bittaa meeshaalee qofaaf qarshii ogeessa kaffalama osoo hin dabalatin balbala kana galchuu dabalatee dallaa kana akkanatti ijaarsisuu mana kana akkanatti ijaarsisuudhaaf bittaa meeshaalee qofaaf qarshii 680 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha. Egaa ogeessi manicha kana akkanatti nu ijaaree dallaas ijaaree manicha saala kanaan nu ijaaruu danda'a. Walumaa galatti jalqaba irraa kaasee hamma xumuraatti qarshiin ogeessaaf kaffalamu akka herreegametti qarshii 160 isin gaafachuu ni danda'a jechuudha ogeessi. Walumaa galatti ogeessaaf kan kaffallu ta'ee meeshaalee kan binnuu fi kan ittiin feenu osoo hin dabalatin jechuudha. As biratti wanti beekuu qabdani. Egaa herreegni kun yeroo dalagamu yeroo baay'ee kan meeshaan ittiin fe'amuu fi kan meeshaatti fe'amuu fi kan namoonni mana kana ijaaran nyaataa haa ta'u maalii haa ta'u bultii waan akkasii kan keessatti herreegamee miti jechuudha. Kanaaf fe'iinsaaf hammam akka gaafatu iddoo isin meeshaa bittanii fi iddoo manatti ijaarrattan hammam akka fagaatu waan hin beekamnee fi kan isumantu beeka jechuudha. Isa herreeddanii irratti dabaltanii kan isin hojjedhe kana irratti dabaltanii adda baafachuu ni dandeettan jechuudha. Inni taan ammoo lafa hin dabalatu jechuudha. Lafa irratti ijaarame hin dabalatu lafa ganaa bituu dandeettanii kan qarabitame ta'uu danda'a kan ofii keessanii ta'uu danda'a namni tola sii kutuu danda'a maatiin sii kennuu danda'a. Lafa sin dabalatu jechuudha. Walumaa galatti bittaa meeshaaleetii fi ogeessi nu ijaaru qarshii 800 40 hamma 800 50 yoo qopheessan manicha kana haala kana fakkaatuun ijaartanii dallaa isaa haala kana fakkaatuun itti dalleettanii balbala isaa kan manaatii fi kan dallaa isaa haala kana fakkaatuun galchuu yookaan ammoo dalassifachuu ni dandeettan jechuudha. Egaa kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aa qabadhe isin dhufe kan hangammaa isin biraan gahaa ture. Hamma xumuraatti waan hordoftaniif galatoomaa isiniin jecha viidiyoo itti aanu irratti odeeffannoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nu turaa nageenyi keenya bakkuma jirtanis nagaa qabu.